Mee maqaan keessan eenyu jedhama mee natti himaa? Alamaayyoo Mallasee Mangashaa jedhama. Alamaayyoo Mallasee Mangashaa. Okay, maal ture ga'een hojii keessanii? Ga'een hojii kootii biiroo abbaa alangaa waliigalaatti abbaa alangaati. Kan Oromiyaa jechuudha. Oromiyaa biiroo abbaa alangaa Oromiyaatti abbaa alangaati. Ayyee isin namoota hidhattootaan kam akka ta'e hin beekamne garuu kan nutti himame waraana bilisummaa Oromootiin karaa irratti warra qabaman jedhaman keessaati. Eeyyeen isaan keessa jirra namoota hin beekamne nu doon taane waraana bilisummaa Oromootiin to'atamne. Yoom ture kuni? Gaafa 17 ji'a sadaffaa bara 2018 tilmaamaan sa'aatii 8:09 gidduutti. Guyyaa jechuudha. Guyyaadha. Eessaa osoo dhuftanii eessatti ture kan qabamtan? Jimmarraa kaasnee Baddallee keessa baanee laga keessaa ceenee ergaawwanni jennu asfaaltuma keessaa gubbaarratti egaa akka dhageetti iddoon sun ganda haaraa maal jedhama. Iddoo sanatti to'annoo jala oolle. Meeqa taatanii to'atamtan isin? Konkolaachisaa faana nama 5. Abbootii alangaa meeqa? Abbootii alangaa 4 fi konkolaachisaa 1. Konkolaachisaan isin biraa baheeraa jedhama dhugaadha? Nu biraa hin banne haalli yeroo san ture xiqqoo konkolaachisaan fayyaan qabu. Fayyaan qabu jechuun? Jechuun danda'ee nama deemuu miti xiqqoo waan dhibama dhuunfaa fakkaataa furdinnas qaba. Achumatti sadii sanii immoo kan fudhatanii gara iddoo barbaadanitti nu geessan jechuudha. Sana booddee namni tokko isin biraa du'eera? Eeyyeen akkuma miti waraanaan qabamne waraana ture. Dhukaasa ture? Dhukaasa ture. Dhukaasi gubbaadhaa gadi qaama mootummaan itti fakkaata. Dhukaasa cimaa sanatu ture. Sana keessatti haga meetira 500 waan fagaattu miti tilmaaman akkasuma natti fakkaata. 500 gadi. Akkuma nuti karaarraa maqneen dhukaasni gubbaadhaatu ta'e gara ijoolleen nu qabanii asii waliin dhukaasu jidduma sanitti namni duraa sun akkasitti kan boqote nutti fakkaate nuti immoo namni 2 fuuldura deemaa turre haala saniin namni sun boqochuu danda'e. Yeroo dhukaasaa sana isin akkamiin ooltanii? Nuti fuuldura turre amma nama 2tu jira namni waliin jirus jira. Nuti fuuldura turre dhukaasni garuu baay'ee cimaa ture meeshaan gurguddaanis jira. Kanuma keessanitti erga sumaayii gidduu sanitti boqochuusaa erga ga'uudhaa qabnu isaan erga deemneen booda nutti himame. Yeroo inni kufeen argine jechuudha. Nagarre. Eenyu jedhamtu isin warri haftan? Anaa fi maqaa koo Ergaalam jedhama. Ergaalam xiqqoo jedhama. Kan biraa? Numa lamaan tofe. Okay, tokko isin biraa boqotee 4 hin turree? 4 turree kan tokkootis egaa boqochuu isaatillee egaa quban qabnu garuu dhukaasa turee nuti fuulduruma deemaa turre. Isin amma nama 2tu hafee jira jechuudha? Nama 2 jira amma. Kan du'e nama 2 jechuudha ree? Eeyyeen akkas fakkaata kan sadaffaan qulqulleeffame. Malee isin bira hin jiru lubbuudhaan? Nu bira hin jiru lubbuudhaan. Eenyu ture inni maqaansaa? Addisuu Naggaas jedhama. Innis isinuma wajjin Oromiyaarra hojjetaa? Bakkuma tokko kaane kutama tokko hojjenna. Hayyee amma maalitti jirtu ree? Haala akkamii keessa jirtu amma? Harka waraanaa jirtu? Amma haala gaariidhaan jirra. Erguma waraanni sun qabbanaa'een booda bakka ga'uudhaa qabnu geenye. Saniin booda haaluma jiruun egaa waraanni mootummaatis nu marsaa ture xiqqoo sababa baraaruuf jecha baay'ee dhamaa ture inni niqaa ture amma haaluma gaariidhaan gadhiifamneerra. Isaan walumaan jirtu moo gadhiifamtanii tureem? Isaan waliin hin jirru gadhiifamneerra amma gara maatiitti deemaa irra karaarra jirra. Karaarra jirtu? Karaarra jirra. Eenyutu si waliin jira reem? Homtuun jiru lakkeeffamaa deemaa irra. Isaanumas sin gadhiise? Isaanumatu nu gadhiise. Maal jedhanii immoo sin gadhiisani?
Tokkoffaa abbaan alangaa yaa abbaan alangaa siyaasa irraas bilisaa hojiin deemaa jiruu fi hojii uummataati. Hojuma itti deemaa jiru kana saala ilaalanii xiinxalanii qoratanii hojumaata isaaniitiin ni barsiisan. Amma lama taatanii deemaa jirtu? Lama taanii deemaa jirra. Garamitti deemaa jirtu ture amma gara Naqamtee moo? Garuma Naqamteetti deemaa jirra. Konkolaataa argattan moo qaamni mootummaa isinii dhaqqabee jira moo lafuma deemaa jirtu? Mootora arganne. Arjootti isin qabanii hagam isin deemsisan mee guyyaa sana? Arjoo jimmaatti qabamne. Iddoon fa'aa garuu iddoon amma jiru kun maal akka ta'e. Iddoo amma jirtan kanan beektanii? Hin beeknu qaamota ofuuf gaafannaan itti ni dhibe. Godina kam akka ta'e isin beektanii naannoo sanarra? Godinni tilmaamaan wallagguma bahanitti fakkaata. Miidhaa isinirraan ga'an qabu isaan ergasii? Dhiibbaan tokkos hin jiru. Dhiibbaan nurra ga'ees hin jiru. Haaluma gaariidhaan haaluma waanuma nyaatan uffataan fannee rafnaa. Abiraatiin dhiibbaan nurra ga'e tokkichi hin jiru. Bosonuma keessa bulaa turtanii? Bosonuma keessa turu. Guyya meeqa fa'aa deemtanii miilaan? Guyyaa lama. Isaan wajjin guyya meeqa turtan jechuudha? Roobi irraa kaasee guyyaa 9 ta'a. Maatiin keessan dhagaaniiru akka galaa jirtan amma? Dhagaan. Maatiidhaanis jalqaba qunnamsiisanii. Ammas qunnamootu jirra maatii qunnamneerra. Isin abbaa maatiitii meenatti maamee waa'ee keessan waa xiqqoo? Abbaa maatii ta'e ijoollee 3 qaba. Ijoolleen 2 yuunivarsiitii jiru tokko kutaa 8 barata. 2 yuunivarsiitii jiru? Yuunivarsiitii barachaa jiru. Eessa jiru maatiin keessan Finfinnee? Magaalaa Asallaa jiraatu Arsii Asallaa. Haga turtan kana maallaqa gaafatan immoo maaliif siin qabne jedhani sababni itti siin qaban maali mee? Hin jiru maallaqni gaafatan. Maallaqni gaafatamne hin jiru. Qabeenyi qabnus qalamni naaf ne deebi'eera. Maal ture kan isin harkaa fuudhanii ture? Laaptooppiin jira, moobaayilii, qarshiin immoo 1,200 baay'eetii. ID fa'a, ID kaardii waraqaa dhimma kan waajjira qabnaa kan immoo faayidaa kan biyyoolessaa. Mee sagalee keessan xinnoo naa dabala. Kana hundumaa isinii deebisanii? Garuu maaliif qabne kana barbaanna wanti jedhan hin jiru? Egaa isaan yaa'u riphee lolaadha. Yamba riphee lolaan egaa kaayyoo inni qabeef isa beeka. Nuti akkuma carraa yaa'u dhumaaf deemnaa egaa isaanis hojii deemu lafa walitti dhufne. Naa waan kanaaf isin qabne kan jedhus immoo bitteelee akkasitti isin gaafannis isaanis nutti himne. Nama meeqa ta'u warri isin qabe? Naagara nama 7. Hidhannoo guutuudhaan nama 7. Torbanuus immoo waliin turaniire? Namni isin cinaa jiru mee maaltu isinitti dhaga'amaa ture yeroo isaan harka turtan yaaddooftaniittu? Turtii kan keessatti moo? Turtii keessatti egaa yaa alatti wanni dhageenyu jira. Xiqqoo garaa jabaatu sin ajjeesaa waraanni kun xiqqoo garaa jabaataa kan jedhu suni sammuu keessa jira. Duuba gaafa turru immoo akkuma deemuma keenya kun obboleessa kun ijoolleen isaa paartaanaalee anaaf ijoollummaan ummachuu danda'udha. Dhaliin booda haalli hin turre haaluma gaarii ta'anii hin turre yaaddoo maatii yoo ta'an gama biraatiin xiqqoo rakkoo miti. Gama biraatiin immoo yaa nu baasuuf jecha immoo humni mootummaatis asii haalli jiru sun immoo jidduu isaaniitti egaa namni harka nama qaamuma hidhate harka galle kan jidduudhaan baasuudhaaf gaafa deemamu jidduu sanitti lubbuun keenya gaaga'amin alaa ta'e xiqqoo shakkii akkasii kana uummanne malee karaa biraatiin numannees wanni rakkannees hin turre. Yaalii mootummaatii immoo ofuma isaanii siin gadhiisan reemma? Ofuma isaaniitiin gadhiisan malee mootummaan bakka jirru eessatti jedhu isaan ol arguu daraanis ol argaa jiranii. Kaa'uma isaaniitiin baane. Amma kan gadhiifamtan har'a moo kaleessa? Har'a. Mucaasi waliin jirus dubbisee miirumatti dhagahamee jiru naafaa qoodu? Ayyee tole. Hello. Abeet. Akkam jirtu naguma? Nagaa jirtu. Eenyu jedha maqaa kee guutuu natti himtaa gahee hojii kee waliin? Jirgaalamni tokko Gabreeti. Biiroo Abbaa Langaa Waliigalaa Oromiyaatti Abbaa Langaati. Tole mee haala keessa turte gabaabsitee nutti himtaa gaafa qabamtan sana miira ture haala ture? Haalli keessa turre akkuma isaan waliin turan jalqaba irratti kaasanidha.
Karaayyuu deemaa turre. Finfinneerra gara Naqamtee kana qorannoo sakatta'insa hojiirra oolmaa seeraa jedhamtu akka biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaatti waggaa waggaan gaggeeffamu sanaaf iyyuu deemaa turre. Kana irratti karaatti warri goorillaa faayitars warri jedhamanii karaatti iyyuu nu qabanii riiba loltoota jechuudha. Kana jechuun egaa waraanuma bilisummaa Oromoo jechuudha. Karaatti nu qabanii achumaanii akkuma qabamne gara bosonaatti seenne kallattiidhumaan akkuma bosonatti seenneen iyyuu nuti warri nu qaban fuudhanii ol ba'anii fuudhanii akkuma ol ba'anii dhukaasni baay'ee dhukaa ture jechuudha. Meeshaaleen gurguddaan dhukaasni baay'ee dhukaa turanii nu fuuldurumayyuu kallattiidhumaan deemaa turre isaanii na waliin garuu fuulduraatti iyyuu deemaa turre. Booddee keenyarraan garuu warri nu waliin turan lamaanii gara booddee keenyarra turanii isaan irratti wanti ta'e eenyuunii fi yoom maal akka ta'e illee waan irratti beeknu hin qabnu. Garuu nu fuuldurumayyuu deemaa turre kanatti iyyuu hafuu dandeenya jechuudha. Isaanii tarii dadhabaniis ta'uu danda'a kan booddeetti yommuu harkifatan balaan kan irra ta'uu danda'a. Kuni shakkii keenyarra garuu qabatamaa wanti beeknu hin jiru. Nuti immoo fuulduruma darbineeyyuu deemaa turre yaa lubbuudhuma keenya oolfachuudhaaf jechuudha. Erga qabamnee akka isaanii seenne booda immoo nu qabaniidhuma nu tursiisanii hanga guyyaa irraa geenyu kanatti wanta jirus eegumsa keenyas nu eegaa. Miidhaa biraa osoo nurraa hin ga'in ammoo nu waliin turanii amma nu gaggeessaniiru jechuudha. Jarra adda baanii jira. Gaafa isin gaggeessan isaanumatu daandiitti isin baase moo akkamitti isin gadhiisan? Garuma daandiitti baasaniitu mootora wayiitti nu fe'isanii. Mootora wayiitti. Kanaan booda garamitti geessaa isiniin jedhan egaa garatti imalaa jirtan beektu? Gara Naqamtee. Gara Naqamtee fagoorra jirtu jechuudha? Hayyee har'an geessanii Naqamte? Naqamtee har'an geenyadha. Geessu har'a? Hin geenya. Hayyee waa'ee namoota simbiraatii hafanii waa'ee du'anii wanta quba qabdanii jira yeroo dhukaasa sanaa? Waa'ee namoota nu biraa hafanii ani qabatamaatti waan nan dhagee malee qabatamatti waan ija kootiin argeen jiru wanti gurra kootiin dhagee dhukaasni baay'ee hamaa ture. Meeshaa gurguddaa lama meeshaa qaama mootummaatiinis akkuma nu qabamuu keenya baranii konkolaataan keenya karaa daarii dhaabbatee jira waan ta'eef sanuma shakkaniitu natti fakkaata. Milishaa fi qaamni mootummaa fi dhukaasa bananii waamisuudhaaf. Dhukaasa sana keessayyuu nuti hin darbine kanaan booda ija fagaanne boodayyuu jarri boqotaniiru kan jedhu dhageenye malee eenyuu fi yoom akka gochaan kun raawwate illee qal'isiitti wanti qabatamaatti hambee qulleenya. Inni tokko du'ee sirna waalchisaa gara Shawaa Kaabaatti raawwatee jira. Isa tokko mirkaneessitaniittu? Nan dhageessa oduudhumaan dhaga'uudhaan alatti inni boqoteeraa kan jedhu dhaga'uudhaan alatti qabatamaan waan isarra dhagee eenyuun akka irratti raawwatan illee wanti argeen jiru. Hidhattoonni waa'ee namoota du'anii isinitti homaan jenne hin dubbanne? Isuma kan nutti himanii boqochuu isaanii sanas immoo qaama raawwate nutti miidhaasuudhaan warri isin waliin turanii boqotaniiru kan jedhu odeeffannoodhuma daddaga'anii kan nutti himani malee odeeffannoodhuma daddaga'anii iyyuu kan nutti himani malee qabatamaadhaan waan nutti himanii hin qaban. Yeroo isaan faana turtanii miira addaa waan sodaa addaa doorsisni addaa isinirra ga'eeru hin jiru? Yeroo qabamnee isaan faana turretti erga qabamnee booda gara jalqabaarra akkuma qabamneen akka nu deemnuudhaaf waan nu dhidhiibaa turanii. Garuu erga qabamnee to'annoo isaanii jala gallee booda immoo wanti tokko illee nurra hin geenye jechuudha. Nyaatas waanuma isaan nyaatan ni nyaanna. Maal nyaattu? Nyaata akkamii isinii kennu? Nyaatuma uumaa nyaatan kanuma hawaasni dhiyeessuuf iyyuu nuuf kennaa turan.
Kanaan alatti waa addaa miti iddoo itti nyaanni bakkeedha argamutti immoo isuma keessaan ifaadhaan kan bitame nuuf kennu ofii isaaniitiin garuu kan hawaasaa fa'aa nyaatu kan nyaata foonii fa'aa darbee yeroo isaan nuuf kennaa kan jechuudha. Nyaata foonii bitatanii moo hawaasarraa argatanii? Hawaasuma irraas ta'uu danda'a ganuu isaa sadi kennu. Hayyee isinii maatiiti moo waa'ee keessan immoo natti himaa? Fuune janaadhaan. Maatii kee abbaan kee maatiin obbolaan yookaan namoonni. Haadhaaf abbaa fi obbolaan qaba. Si qunnamanii isaan haala kamii keessa turtani? Maatiin koo bilbila haadha kootti bilbileen ture. Maatii koo bilbilaan kaasnee obboleettii koo bilbilaan argadheen ture. Har'umayyuu akkuma isaanii gadhiisanii. Isa dura takka argattanii beektanii maatii? Guyyaa tokko argadhee jiraachuudhuma keenya qofayyuu itti mee. Kan waan adda baane ergasii hin argine yeroo dhumaatii fi har'adha kan akkuma baaniin kan bilbilee argate.